koshee galgalaa. Wanti aduudha gadi kuni biteensuma ganamaa. Nango inka Yesus maloo kan bisa dagalaa. Walaga gutumani komiti bilafai. Hadi muda banjara Maryam mana koshee galgalaa. Wanti aduudha gadi kuni biteensuma ganamaa. Nango inka Yesus maloo kan bisa dagalaa. Jirenya ke lakin dagatini malong waktu mafaisa ke amma misa victory baru majrenya ke lakin dagatini malong waktu mafaisa ke ofiti siwa mata wata yunti huftanke opol tuyun dan desu mati mapik dere ko bake. Mapik dere ko bake. Walaga gutumani komiti bilafai. Hadi muda banjara Maryam mana koshee galgalaa. Wanti aduudha gadi kuni biteensuma ganamaa. Nango inka Yesus maloo kan bisa dagalaa. Sidung kayu indah kumino asumangati abay. Kanum tisana wati buam tibiya labay. Sidung kayu indah kumino asumangati abay. Kanisi barbachisu akayut di madu. Inum to si jalata malo dumpake yugodatu. Kanisi barbachisu akayut di madu. Inum to si jalata malo dumpake yugodatu. Walaga gutumani komiti bilafai. Hadi muda banjara Maryam mana koshee galgalaa. Wanti aduudha gadi kuni biteensuma ganamaa. Nango inka Yesus maloo kan bisa dagalaa. Wana ofiketi malayo gamade nyada gara aketi duka arumayo alde lapa dua rati ko bakeso entada dini lubuketi so dabe sosial gatsa lapa dua rati ko bakeso entada dini lubuketi so dabe sosial gatsa. Walaga gutumani komiti bilafai. Hadi muda banjara Maryam mana koshee galgalaa. Wanti aduudha gadi kuni biteensuma ganamaa. Nango inka Yesus maloo kan bisa dagalaa.
Waaqayyoodha inni Waaqayyoon daagatu gowwaadhaan seenaa waan hundumaa beekaayi Waaqayyoodha inni bara jireenya kee akka gaaddisaatti Waaqayyootti of kenni kan bara baraati bara jireenya kee akka gaaddisaatti Waaqayyootti of kenni kan bara baraati Olaaka guutummaanii koomtiin biyyi lafaa adeemuudhaaf anjira malee waan akka ishee galgala wanti aduudha gadi kuni fideensu magaalaa nangoo inkaa Yesuus maaloo.